Egaa gaafii namoota hedduun na gaafachaa jirtu. Baay'een keessanis immoo koomis na himachaa jirtu gaafii namaan deebistu jettaniirtu. Koomentii keessan hundumaa nan ilaalaa jira. Garuu haa ta'utti sa'aatiin gadi taa'ee viidiyoo itti isin hojjedhu dhabe dhugaan isiniin jedha. Baay'ee biizii ta'een jira jechuudha. Sababiin isaa osoo hin beekinidha. Baay'ee keessan kaayyuu yoo viidiyoo kiyyaa kan dhaggeeffattan ta'e ani fuulduratti baatii lama qaba. Baatii lama kana keessatti waa hunda nan xumuraadha. Amma sa'aatii kanatti maalan ta'e madaamin asitti jechuudha. Galuuf yoo jala geenyu jarri akkamitti akka mana qulqulleessan maal akka godhan bakka nama bichaa biyya galchuudha malee oduu akka yaada isaaniitti humna keenya asuma manuma isaanii keessatti hambisnee namummaa foon keenya bichaan biyya gala ture akka isaaniitti jechuudha. Innaa ji'a lama kana keessatti hojii ishii guyyaa 15 keessatti yoon xumure yookaan ji'a tokko keessatti yoon xumure ji'a tokko naaf immoo hojii kiyyaan hojjedha meeshaa kiyya irratti badha jedhee nama qophaa'ee of qabee taa'aa jiru ture. Haa ta'u odoon beekin guyyaa 5 keessatti tiikeetti naa murame amma galmaanni koo deemsi koo guyyaa boriiti jechuudha. Yoo waaqayyo na gargaare guyyaa boruu gara Itoophiyaan deema. Hundi keessanuu kadhannaa keessanii na yaadadhaa isiniin jecha asumarraan illee gaafii tokko obboleewwan na gaafattan agan danda'e siniifan deebisaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti gaafiin jalqaba gaafatame waa'ee shaanxaati. Shaanxaa kanaa meeqaan bitteedha? Gaafiin lammaffaan bidilibsiin meeqaan bittee akkasumas kiisiin isa keessa gootu maal jedhama maqaan isaa akkamitti bitama kan jedhu inni itti aanu ani galuuf jala gahee jira. Galee madaamintoo yeroo hundumaa hin galtu naan jetti. Ani immoo sobee tanan galee tan deebi'a jedheen shawwadee harkaa ba'uu barbaada. Maal naan jettaadha. Egaa gaafii kanneen hagan danda'e siniif hin deebisa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa siniin jechuu jaaladha. Egaa gaafiin inni waa'ee shaanxaarratti waa'ee shaanxaanii suuqiin dhandhe dura jalqaba jechuudhaan meeshaa hedduu shi'eenni irra xalabadheen ture. Meeshaan kiyya suni karaatti hafee hin dhufne ergaan ani galee jechuudha meeshichi kan dhufu malee amma as nagaa hin jiru jechuudha. Innaa meeshicha na jajadhe kana hundumaa gateen galaa jira jechuudha. Innaa shaanxaan onlaayinii irratti ilaalee xalabadhee baay'ee wuddii ture. Dhugaa gizee tokko onlaayinii irratti kan laallu irraa suuqii deemnes gaafa bitanne jijjiirama ni argina. Nuti baay'een keenya amma akka mataa kootti ani kontiraata waan jiruuf manaa gadi ba'ee bakka takka deemeen beeku dhugaa agoggaa shanii kana yoo minaalbaata iddoo bashannanaa tokko akka tasaa deeman isaa wajjin deeme malee wanta akka suuqii wanta akka garagaraa kana isaanis beenu naan hin jedhani anis nan deema hin jedhuni jechuudha. Na yoo gadi baane wayin arganna wayin bitanna jennee yaaduu kan hin dandeenye baay'ee keenyatu jira jechuudha. Inna shaanxaa kana onlaayinii irratti 200dha. Kanan ittiin ajachiises 200 ture shaanxichi jechuudha. Garuu suuqii keechallee ni jira kan 200 jira kan 300 jira kan darajaadhaan jira. Garuu shaanxummaan isaa wanta wal caalu hin jiru. Shaanxummaan isaa maaliin wal caala keessattuu shaanxaan akka ani bitee kuni sarara gubbaa qofaan fakkii gubbaa qofaa wal caala malee shaanxummaan isaa waliin caalu jechuudha. Na kan ani bite immoo riyaala 110 nan bite. Waan singa'u sintu beekaa jechuudha. Ani meeshaa kaargoo godhaan jiru waan an qabu harkumatti qabadheen galaadha. Kotota biyya arabaallee guuree galaan jiru. Sababiin isaa dhugaan siniin jedha suuqii gaafa deemtan ani natti zooreeyuudha. Keessattuu waan jarjaraan gizee waa bitatanii waa bitachuu hin danda'an. Na suuqii yoo dhaqxan uffata nagaan ija keessa fuulduratti hin mul'atu. Ani keessa darbee bakka sila uffatumatu suuqii hin jirre moo maal jechuudha. Shi'eenni irratti uffata hedduu babbareedaa argeen ture. Garuu naaf hin geenye hunduu gaarummaadhaa fi biyya kootiin bitadha jedheen dhiise jechuudha. Biddilibsii immoo meeqaan bitte warroonni naan jettan biddilibsiin orijinaala. Biddilibsii saniyaa yookaan saniyaa jedhama yookaan turkiyaa jechuudha. Lamaan kana keessaa dhufa jedhanii. Biddilibsii kana onlaayinii irratti ilaaleen ture. Itoophiyaa keessas ni jira. Argee ture markaatoo irratti warroota beeksisan. Garuu haa ta'uti immoo achirratti gizee beeksisanitti birrii qarshii 20,000 birrii Itoophiyaati 18 fi 15 ni ba'a kan jedhan dubbatan jechuudha warroonni gurguran suni. Biddilibsiin kanuma indoom kana caalaa natti fakkaata. Ani immoo biddilibsii kana birrii biyya kanaatiin 200 nan bite jechuudha. Riyaala 200 birrii Saudi Arabiyaatiin nan bite. Indoom nan gaabbe kototaan salbaajiin kaawwan guureerra osoo biddilibsii kana 2 fudhadhee jiraadhe kan jedhu gaabbe maaliif kiiloon sodaadhee dhiise kiiloon immoo akka itti naamurame kiiloon akkaataa jarri itti namaa muranii jechuudha.
kiiloon kiyyaa kan murame kiiloo baay'ee gadi bu'aadha. Yoon isiniin jedhu shaanxan lamaan tokko kiiloo 30 tokko kiiloo 10 kan darbu harkatti kan qabadhu immoo kiiloo 7 kiiloo 47 qofaadha jechuudha. Tiikeetti gubbaarra kan jiru kanaa ol dabarfachuu hin danda'u. Kanaafan sodaadhe jechuudha meeshaa baay'ee bituu. Inni itti aanu immoo galee yoon deebi'ee rakkoo qabaa. Soori dhiifama naa godhaa. Madaamitiyyaa hin galtu naan jetti yeroo baay'ee. Kanaafuu ani immoo galeen deebi'a jedhee shawwadee harkaa ba'uufanii kan jedhu. Dhugaa dubbachuu fi araba jechuun nuti yoo ofii keenya ofitti yaanne nuti maaf akka jiraannu yoo hin beekne maallaqa isaan irraa argannu qofa yoo ilaalle sharafa qofa yoo ilaalle biyya ormaa keessatti hafuu dandeenya jechuudha. Arabdoon illee namummaa kee jaalattee osoo hin taane eenyummaa kee jaalattee osoo hin taane humna kee jaalatte. Na amani agaffeete arabni yoo si jaalatte namummaa kee sin jaalattu. Garuu humna kee sirriitti si jaalatti. Inna hojii hojjettee humna keessaniin wati waan gaarii hojjette fuula ifaadhaan si dubbisti jechuudha. Ati xiqqoo ishii waan gaarii yoo hojjechuu baatte ofiishiitu fuula dukkanooftee si ifatti jechuudha. Kanaaf biyya ormaatti na jaalatu miti. Amma ati hin galtu yeroo sin jedhan kana namummaa keessa jaalatanii eenyummaa keessa jaalatanii osoo hin taane humna kee jaalataniiti. Gaafa ati deemte yookaan nama akka keetti dalagu argachuu hin danda'an. Kana qofaa miti. Jarri jechuudha nuti isaan daa'ima isaanii daa'imti isaanii guddattee osoo fuuteeyyuu dhala isaanii mana dhala isaanii deemnee akka akaakilee isaanii jala deemnee akka hojjennee isaan tajaajiluu barbaadu malee ofii keenya jireenya mataa keenyaa akka jiraannu hin barbaadan. Maallaqa yeroo takkitti tokko maallaqa sanuu namaan kennan. Gini sin jaaladha. Ani intala kee, ati intala kooti, ati maalii kooti jedhanii namoonni afaaniin nama soban hedduutu jira. Yoo isaan akkasiin jedhanii si soban eenyuun illee taanan addunyaa kanarraa qixxee haadha keetii namni si jaalatu hin jiru. San dhugaan sin jedha. Ani haadha keetii. Ani akka haadha keetti si jaaladha yoo sin jedhanii si shawwadan dhugaa sinitti fakkaatee mana isaanii waggaa dheeraa taa'uuf hin karoorsinaa. Kaayyoo keessan waan manaa baatan san galmaan gaattan taanan mana kana itti fufeen hojjedhan jedhina. Waaqayyootu jira waan ta'eef jireenya keenya immoo kan fuulduraa akkamitti uffachuu akka dandeenyu yaaduu qabna jechuudha. Kanaaf obboleetti wanni ati amma laali yeroo ani waleen jechuudha. Kadhannaa akka amantaa keessanitti godha. Anamma yeroo baay'ee mana kanatti wanti na mudatu mindaadha. Mindaa naaf hin kennan. Gaafan sobee haadha koo na jalaa dhukkuba. Dafaati maallaqa naa kennaa jedhee boo'eerraa fudhadheetu jira jechuudha. Jarri dhugaa gaafatti dubbate siif sarmitu. Yoo sobde malee. Kanaaf ati bakka jireenya mana sanii ergaa humna keetii ol ta'ee yookaan immoo hojjettee erga galma kaayyoo keetii geessee sobdee galeen deebi'a jettee yoo too jechuudha hin galta jechuudha. Gaafa achi geeche immoo sababa wayii waan akkanaatitu na mudate yookaan immoo abbaa manaan qaba jetteen yoo jiraatte garaatti naafee waan ta'eef daa'imti garaa koo keessa jirti waan ta'eef deebuu hin danda'u jettaan wanta dubbii gabaabaa jechuudha. Inna zadee kanaan malee isaan dulloomtee isaan biratti gaafa duutee sigataniin alatti yoo humna kee jaalatan gasidhiisuu hin barbaadan. Akkasii hordoftoota kiyyaa kanarraa kan hafe waa'ee mindaallee guyyaa kaleessaa kan dubbadhe irratti ijoollee hedduun gaafii hedduu kaastanii jirtu. Waa'ee mindaa keenya